Ashama arkafun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyarraa kudhaama jaalalaatiin keessummaa lamadha kan of biraa qabnu istiidiyoo isaaniitti nu affeeranii yeroo jaalalaa isaanii muuxannoof mudannoo isaanii irraa qooddachaa kan turtii taasisnu ta'a. Isinillee aga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeeraa kooti. Qophii kana qopheessuun kan isin faana turu immoo Ansimanni Dirajjeetii GMN waliin turtii taasifadha. Affeeraa keenya kabajanii keessumaa istiidiyoo keessatti nu waamuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Bakka jiru galatoomaas. Hayyii mee walaa barruu eenyu jennu? Ani baaqanii keessan jedhama. Sadarkaa hojii maalirra jirta? Yeroo baay'ee ani eegamni saddeetti ibsan ture. Achiin jaanta kolee gadda ta'e nu godheetu sagantaa keessa mul'ata kan jennu na jetti. Eeguma wal ga'u isaanii. Waan jenna sigaarratti qabu atileetii adda waan sagantaa keessa mul'ata na jetti. Kanaaf itti jira gabaabsitee jechuudha. Asirra kennaa jennee ani baaqanii keessan jedhama. Yuunivarsiitii Haramaayyaa makaanikaal injiinaringii kolleejjii Haramaayyaa maajinii qaba. SCBA kan jedhu sun gara Harar magaalaa Hararratti argamu yuunivarsiitii qaba. Barreessaa kitaaba jaati. Amma yeroo kana kolleejjii Haramaayyaa hundeessuudhaan magaalaa Buraa keessatti leenjii sinematogiraafii fi joornaalizimii kanneen kana fakkaatan kennaa jira. Saayinsii fi teekinooloojii jechuudha. Bara 2013 immoo ofii kootii nama tokko dabalatee isheen nama lama qabdee dhufte. Bara 2014 caama hedduu waan isaa jedhamu argannee ammaaf kan jira hin ta'u. Bareedduu jennaan jecha tokko yaadadhee miti abbaa manaa Faati manaa maal tokko isaa jedhama. Laga tokko citee. Laga tokko. Baay'ee wal fakkaatu garbuun sun obbolaadhaan isin se'an ture. Namoonni akkasiin sin jedhu. Mudanni baay'ee. Gabaabatti soodhaan hin malee takkaa namni nama abbaan hin jedhu nusa nama abbaan hin jenne. Gaafa kun kan qofa miti jechuudha. Isheen laga cinaachaa kun ishee jiraachudha. Tole mi'aati moo'ii jedhure. Ani maqaan koo kan maatiin koo naaf moggaasan Lalisee Balaayin jedhama. Garuu eebboon immoo kan naaf moggaase Leef jedhee naaf moggaase. Amma irratti kan itti waamamaa jiru Leef Balaayidha. Ani hin jedhes waamure. Leef jedhee. Oromoo gaasee ibsu. Amiin jedhes fudhadheeraatti hin jettee. Amantaa Ortodoksii amiin jedhama. Gara Oromootti jiran garuu nyaata dheeraa fudhadheera jechuun Leef jechuudha. Maqaa bareedaa si baase. Ati garuu isaaf moggaasni laata? Ani isaaf kan moggaase eebbeen jedha. Maalumni isaa eebbee jedhanii waamu. Eebbos jedhee nama waama. Walaammatee garuu kan inni si baase jaalladhe. Anis baay'ee jaalladhe. Yeroo ammaa kana sanaan waamamaa jira. Eebbaan immoo sanarratti iyyuu leelloo jedhee na waama. Maqaan baay'inaan na waamama. Namni na beeku leelloo caalaa iyyuu leelloo. Leelloodhaan jechuudha. Ati Haramaayyaa Yuunivarsiitii irraan beekte haalli walitti dhufeensa keessanii akkamittidha? Immoo mooraa tokko dhuftanii? No. Bara 2011 Yuunivarsiitii irraa ba'an. 2012 ogummaa namatti jiru kana yeroo sun muuziqaa qofa ture. Kiiboordii qofa barsiisaa ture. Bara 2013 keessa guddisaa ture. Yeroo isheen kiiboordii barachuu barbaadde turte. Barattuu keessa jechuudha. Asumaan barumsa kiiboordii barbaadde. Barsiisaaf barattuu turtanii jechuudha. Gaaffii jaalalaa eenyutu dura dhiyeesse? Indos nyaadhu gaafa jaalalaa. Eenyutu dhiyeesse? Anamisi. Isatu dhiyeesse. Ta'uu qabas. Isheen baay'ee hedduufiyyuu akka karoora haaraa waamti eeruma jedhamu isheen haaraa ture because isheen ganaadhaan hiriyyaan fakkaanni takkaafamanii caala baay'ee isheen baay'ee turte yaanis gummaa battee murteesseen eeruma waan jedhamu eeruma miti eeyyuu waan yaadde beekteetti fakkaata waggaa tokko kudhan digdama fa'aa waan guddaa kaa'u tokko fakkaatti
Meellee jechuun yeroo muraasa kana keessatti namni heeruma takka yaadee hin beekne maaluma yaadee murteeffatee. Egaa maal jedhee jechuun yeroo sanatti dhugumaan heerumuuf takka yaadne yeroo sana barattuu elementarii dhayti garaa iskuulii waliin guddanne yeroo sana baqa. Baay'ee deebiidhaanii lankaasaa fi tokkoffaa anaaf karoora kutuu ture lammaffaa immoo nama mul'ata qabu waan ta'eef nama mul'ata isaa beeksisuu barbaada. Mul'ata isaa nama duukaa mul'achuu barbaada. Nama danda'u nama akka amantaa godhu nama waaqni sodaatu akka Oromootti nama safuu Oromummaa qabu akka nama addunyaammaatti nama muudamu ta'ee ogummaa teknooloojii qabu ta'anii ulaagaa kan inni keessa qabaatu tokkoffaa nuti hin yaadne jenna malee inni guddaan akka gammachuun gaafata. Kanaan jettetti isheen umurii koo kanaa dheerumaaf hin jennaan jettee turte maatiin kana irratti dhiibbaan uumee heerumti fa'aa wanti jedhamu jira. Yeroo sana baay'ee maatiin koos hin eegne turanii anis immoo hin eegne fedha waaqayyoo ta'e. Kanaafiyyuu yeroo sanatti amma maatii wajjin illee walitti bu'uun tureera. Gaaffii yeroo muraasaa booddee immoo erga gaa'ela hundeeffannee erga dhala godhanneeti maatii wajjin akka araaramuu dhufne malee maatiin baay'ee natti gaddanii turan yeroo sana. Hiriyummaan ana gama turtan? Hiriyummaadhaanii waggaa tokko guutu. Achuutti waggaa tokko keessatti murteeffattanii jechuudha. Akkas taanaan murtoo addaa asirratti fudhate. Biyyiin noo amma kana akka beektaa yeroo baay'ee nama addunyaa jaalala keessaa waggoota 3, 4, 5, 7, 8 kunan lakkoofsa namni baay'ee nagaa. Hiriyummaan akkasii kun deemanii rakkoo dandeenye qaba. Just injii ta'e barumsaan gaarii ta'eetu wantoonni mana galanitti muramu qaban baay'een isaanii bakkeetti muramu. Yeroo kana mana keessa gaafa galu haaraan ta'u jechuudha. So ana ofii kootiif waan numaa pilaanii hin deema. Pilaanii osoo gaafa barumsa baratutti xiyyeeffateetu muraa. Eegduun waa'ee aartii yaaduu kitaaba barreessuu gaafa xiyyeeffate kitaaba dubbisuuf kitaaba barreessuu xiyyeeffate. Miirajjii yeroo immoo hojii koo jedhama gaaffii godha. Amma yeroo kanatti yeroo miirajjii yeroo gaa'elaatti gaafa keessatti nama sanaaf yeroo kennuu qabaa. Gorsuu qabaa. Deddeebiidhaan mariisisuu qaba. Deddeebiidhaan yeroo kennuuf qaba. Deddeebiidhaan gara viizinii fuulduraa hojii mari'achuu qaba. Zeen sanaaf maaliif hojii koo hojii koo nama biraatti kennee hojii koo waan kana hojii koo godha jechuudha. Miirajii zeen injii ta'e gaafa gadi fageenyaan kaasuu fi mul'anni ishee qabdu viizinii ishee qabdu gara fuulduraatti waan ishee qabdu ishee fudhattee jirtu baay'isaa ani immoo aashee godhee jira. So ituma deemuu gaafa ilaallu inni kun kunuuti inni kun akkasii so amma wal fakkaanna. Zikari wal fakkaanna. Sabaayii wal fakkaanna. Mul'atti keenyas wal fakkaata waan ta'eef miti yaada jedha. Irra deddeebiidhaan agarsiisee dhumarratti gaafa harka kennatti. Dabalataans immoo dhuguma akka inni jedhee ani karoora amma yeroo elementarii ture sana karoora nan baafadhan ture waraqata daftara irratti maal jedhee baafadhan ture. Karoora ani baafadheef karoora inni baafate wal fakkaata. Gaafa dhufnee walitti finnee ilaallu bakka baay'een isaa wal fakkaata. Fakkeenya tokko yoo moggaasun maqaan ani moggaafadheef kan ijoollee keetii barbaada. Kaampaanii keessumaa maqaa kaampaanii sana barreesseeti. Wal fakkaata. Ani immoo sana jalqabee jiraannu. Baay'ee wal fakkaataa ture. Sana gaafa inni ilaallu. Agar waa yaadatuu ta'e galmaan gaattee osoo hin eeguun dura wantoota barreeffattee kan galmaan gaattee. Ani ittuman jira ganaadhas egaa kaayyoo baay'een qaba gara fuulduraatti immoo success gochaa nan deema. Hiriyummaan waggaa tokko ture jettee eega bultii ijaarrattanii egaa. Erga bultii ijaarranneeti amma waggaa 4ffaa finnee 5ffaa qabannee jira. Anniversarii keenya dhiyoo kabajnee 5ffaa jalqabnee jirra. Lammaffaan itti fakkaata. Gaariidha. Gaaffii kana isin gaafadhaani yeroo baay'ee yeroo hiriyummaan jiraniif eega bultii ijaarratanii jaalalli jijjiiramaa jedhama. Mees irratti wanti jijjiirame jira? Kunuunsi. Ana biratti ittuma caalaa gaarii ta'aa dhufe ittuma caalaa sababiin isaas namni tokko gaafa waliin jiraatu
والفكاتشة ديم عملانس والفكاتشة ديم ياتلي وأمادي تقرأ ما فيدا مفي فيزيكال سالي والفكاتشة كنا فيو نوني الرجالات غاري تعرف ملي أنا وانت ريسنتي أتيجا فوتيتي عملنا شيء وانتين بيني وانت راجع بيتو قبل تجارتني شيء قبل تفوت تجارتني مورسا يروي ما جرتن على والبرادين تاني في عملنا شيء وان راجع تجارتها ada dumani miidhagina faaya bareedina meeshaan aadaa Oromoo kalarii adii yookiin gurraacha fi diimaa jennee waan ibsinu miidhagina haasumti filaarii kana yoo ilaaltu diimaa qabaa keelloo qabaa magariisa qabaa adii qaba kanneen kanatu miidhagaa qabaa aboo bareedaatiin ta'uu taasisu miidhaginis ta'e jireenya dhala namaa keessatti addunyaa akka miidhaginaa ta'uu irratti si bareecha yoo akka jibbaatti akka haalootti akka aarii fudhatte immoo addaas maasa. So anuma adaduma to adaduma kan deyu of of powerful. Aswale adaduma kan lecho. Skin color yang so skin color kan male skin color kan. Oja ke ni bakal. Wan to adaduma sana kan kita kan frate. Wan adaduma jo masih galte ko etan ti mo bola male. Wan ga jitte ka. Jadi ni ga. Sore jadi ke semua share mai itu nama usisa. Lepas dia make up berbadi terus deh. Kerana faran teori kan tadi. Kerana rati, durba lama, ira lama berbada. Aku berbada. Mari, ni ira lama teshen durba tu kau tadi, boleh teshen berbada saja deh mengalir. Ini sekarang mana jadi ya ada fesa. Ini sih, orang melihat, asli melihat tadi mana. Ay gaarii dhagastaan hedduu nuti tola dhugaan boca fuulduratti timmi gaafa maasii ajjisni ilaalanii baay'ee nama hawwisiistuuni namoonni baay'een fuudhaaf heerumanii sodaatanii kan mallattafan hedduutu jiru bara kana immoo ulaagaa irrattidha kan jaalalli hundaa jiru qabeen jira bifi jira mee kana irratti si yaadamuu kennitu. Akkam beekaa jaalala jechuun sinuyyuu waan simanii akkeen jaalala jedhee beektee boorsaa keessaa Kasih kate banget. Kopi miti, lucu miti, material miti. Jalan ni, wan tak beri itu penting. Wan tak ingin marah itu. Sekarang kan, wan faham. So, material kan dipendek, gak material dulu. Buat isu, dulu je. Lepas gak material itu, sanduk kata orang. So, anak kecil. Wan terjalan di material itu dah mungkin ulaga itu dah mana kan? Bayi ngurus hukum sejak kapan? Namun jalan ya jalan ke semua tidak boleh bosu, boleh kunfat juga. Karena kisah nanti dia berjalan kayak coba tadi kata mana? Zen dia akan berjalan terus aku semua itu kata bercari ulaga juga dia yang punya Garuu namni jaalala qotiifatu wanti jaalala gannaa gara miidhagsii yoo seene tokkoffaa hidda latiinsa qomoo isaatii itti fufsiisaa taasisu. Lammaffaa sirna uumaati. Uumamni walirraa kan ta'eef fide waan ta'eef namni maatii yaadachuu hundaaf baate abaluu kana qabaa ittiin eegamu namni jedhu yaadu maatii yaadachattee nuti malee nama jechatti. Gaafa wanti sun dhumu abaluu waan kasii qabdi waan ta'eef mana qabdi konkolaataa qabdi durii qabdi yoo nuti dhaqe dirrii ishee gaafa dhumu namni sun jechuudha. So mangafni jaalala hundaaf qaba. Ulaagaan isaa inni jalqabaa jaalala. Jaalala qabaa kan yeroo baay'ee wanta akkasii kan hordofu warra shamarranidha. Mee tola shamarranidha dhaabsa akkamii wantoota kanarratti. Ani dhaamsananidha. Maal seete shamarran ulaagaa kaawwatu yeroo baay'ee ulaagaan sun garuu barbaachisaa miti. Yoo wajjiniin guddatanidha kan irra caalaa namatti tolu. Maateriyaaliin ni qabu dhuguu danda'a. Yookaan immoo guyyaa tokkoon qabeenyi tokko guyyaa tokkoon ni barbadaa'uu danda'a. Konkolaataa yoo ta'e konkolaataan karaa gadhiisee baduu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu maateriyaalii kun taanee jaalala irratti xiyyeeffachuu qaba.
gaa'ela keessa immoo eebbi jira. Eebbi jira sababii ta'eefi sana yaadanii wajjiniin guddannaa wajjiniin ijaaramna jedhanii gaa'ela sanatti seenuu qabu malee maatiriyaalii ilaaluu qabanii jira. Dura akkuma naa kaastee maatiin kun wanta kanatti gammaduu miti naa jettee turteeni amma eegaa bultii jaallattii ijoollee godhattee tokko qabdu fakkaata amma lamaffaadhaan eegasii maatiin wanta kanatti waan isin jedhan qabu. Maatiin koo annisaa koo mucaa koo godhadhutti jechuun warra na guddisee malee walkaan ammayyuu baay'inaan walitti dhiyaachaa hin jiru. Garuu dhugumadha. Umurii koo irratti gaafa hundaa'u anuma wanta dubbisan jirudha. Garuu immoo amansiisaan nu beeka. Jechuun aannan maatii dhamma ta'ee fi si barbaadu. Kanaafuu amma walitti deemuu jalqabnee jirra. Amma irra wayya. Kana isa duraaniidha amma irra wayya jechuudha. Amma irra amanaa dhufaniiru. Kanaafiyyuu amma irratti waaqayyoon nu eebbisee kan keessanii kun yeroo malee fuudhaa fi heerumatti dabagalchaa jira. Akkam maas fakkaate amma maatiin eenyuyyuu gaafa heerumu yeroo sanatti agammadanii malee sodaatu. Maal sodaatu? Tokkoffaatti dhaqqabanii ibsa. Ishee barbaachisaa dadhabbii gaafa miti reebaati. Gaafa dadhaban mucaan kun bakka miidhamti isheen jennee kunuunsu. Bakka miidhamaa yaada. So yaaddoo sanaadha malee namni mana taphii gaafa nama beekamu. Namni waan guddatu ta'e danda'usi ilma sodaa haadhi yoomiyyuu ilma isheetii haadha intala isheetii haadha. Yoo akka muddate amma yoo gadi taatee maanguddoo harrii baasee jiru tokko gaafa haadha isaa argu haadhi isaa ilma godhate waan mul'atu. Namni bakki gaashii obbo dhibaa aadaa aaddee dhibaa yoomiyyuu haadha intallis ilmis ilmumaa ta'a. Yoomiyyuu mucaa ofii qorachuu. Yeroo duraa dhaganii bilaa guddisanii boosaa turtana yaadu malee yoomiyyuu guddateera dandeera dandeessee jira. So sodaan maatiin guddaan tarii jalaa miidhamtii kan jedhamu malee sure malee ammina gaa'ela mootuu isaaniitti baasaa jiru. Akka maatii isheetti kunuunsteen. Akka maatii isheetti kunuunsa. Isheen alii baddee turteeni. Eegas taanaan gaariidha. Leelloo yeroo jalqabaatiif eeguudhaan maal laatti kenna? Kan laattee fi maal laatte? gaaffii baay'ee gaariidha. Kan sirriibu gaaffii namatti toludha. Ani eeguu kan hin laadde kennaa gasii jabeessa tokkoon kenneefi innis immoo na jalaan balleessu ol fuudhee naa kaa'eera. Yeroo hunda nan ilaala irratti. Innis maalidha? Ani onnee makuun kennee waan miidhaginaa yaadate waan guddaa miidhagaa waan ijaa mul'atu. Akkasidha bakka Atoo kan inni siif kenni keessa maal akka kennite? Deebichuu fakkaata. Garuu inni yeroo asila buqqattee turte kennaa gaafa namni nayyaadha iddoo akkasitti abaabuun haalaatiin haalaatiin. Yeroo jalqabaa waan akkasii bitee fardeen akkaatuma. Ani gaafa leelloodhaaf waa godhu nan godhee fiddeen baratee beeku ammas godhee fiddee dubbachaa jiru. Garuu jasta akka namaatti gaafa haasaa bakka ta'utti waan ta'e leelloo qabatee gaafa godhuu gaafa godhuu fi akka nama ofii koo godhachudha. Ofii koo bitadhe malee ofii koo godhadhe malee ishee miti. Ofii godhadhe malee anaaf miti jechuudha. So nagaf nakuusa jedhu maatiraasii ta'uu qabu jaallatanii dandeenyaa. So deebisaa si deebiin fakkaata. Egaa dura nama lama taatanii kan isin jiraachaa turtanii amma nama sadii taatanii jirtu canqeessa langafaa dubaradha. Maqaa ishee nyaatanii waggaa turtan. Annisaa. Annisaa. Enerjii jechuudha. Maqaa bareeda. Maqaa bareeda. Eega isheen nuuf teemee jireenya yeroo nama lama jiraataniif sadii akkamidha? Leelloon gaafadha akka. Sayyuu daa'ima durbaa. Baay'ee mana jaalladha. Jechuun gaafa dhala argattu baay'ee nama gammachiisa. Gaa'elli immoo gaa'ela keessa immoo dhalli yoo jiraatu baay'ee namatti tola. Kanaafiyyuu baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa.
yeroo baay'ee shamarri dhiiratti ni naaftini leelonni hojii nu jettaati waati. Gaafa diddibatanii baan keessumaa dubartoonni dhiironni ni naafu dhiironni si naafu natti fakkaata. Ati akkamii haala kana irratti? Jechuun yeroo baay'ee barii naafu qomaa gadi si dhiisaa. baay'ee amala akkasii hin qabu. Jechuun waliif amanam namatti fi kun gidduu keenya hin jiru akkasii. Kanaaf yoo itti naafneette garuu jaalallee dhagamu yoo jiraate iyyuu inaafamni baay'ee inaafamni jaalala. Ati yoo inaafu dhiiste waan inaafne fakkaata. Akkasitti fakkaate yeroo baay'ee maaliif misheetti gammadu. Maaliif ni gammadanii akka haadha manaatti waliin jedhu kan jiraatu garuu jechuun haadha manaa gaafa iyyuu gaafa haadha manaa iyyuu ishee nutti hin ta'u. Haadha manaa keetti na jetti. Obboleessa keetti obboleetti keetti immoo mucaa keetti na jetti jechuudha. Haadha manaa jechuun nama nutti hin tolu. Yeroo gaafa haasofnu haadha manaa jechuun kaayyoon isaa manicha tukan isheetti dabaleessa mana teessee eegdii jechuuti. Abbaa manaa jechuun manicha akka isaati mana eegaa miti. Garuu waa'ee inaafaa wal qabatu leelloo baay'ee qofaa shakkatiin barbaadu gabaa qofaa shakkatiin barbaadu maaliif hin barbaadu tokko namni beeka tiksiin hawaasa keenya keessa jiru magaalaan Finfinnee rakkisaadha iddoon jiraatanii garuu sodaa isheetiif yoo qofaan eegaa malee leelloo uffatee qattee boo isheetti yeroo hundumaayyuu ishee caalaa gammada. Ishee caalaa iyyuu akkas godhee lola. Akkuma isin jedhee haadhi ishee baay'ee natamu. Eebbaa akkas godhee nyaata. Nagara tokkotti fakkaatu. Maaliif keerii godhaaf malee inaafaa maal uffatti maal dhiqatti maal dibatte jedhee lolee hin beeku hin jirus. Leelloon maatiidhaaf daa'imni qaffaadha. Yeroo baay'ee kan jalqabaa fi hora dhumaati irrattidha kan to'annoon baay'ee yeroo baay'ee. Ani maatii koo nuun baay'ee dhagaa. Gidduu jirtati. Ani gidduu jira. Lammaffaa jira. Abbaa keef lammaffaa jira. Lammaffaa irratti hin dhaladhe. Kanaaf yeroo ol bartanitti isheen barattuu turteetti torbanitti fa'aa waan torbariftu natti fakkaata haalli kanaani mee kilaasii keessatti miirri isin walitti agarsiistan akkam ture haaluma barsiisaadhaaf barataadha moo? Eeguu dhiboonni barachuuf. Isin yoo namatti waan ajaa'ibu galmaa'uudhaaf jalqaba irratti muraakiliinis natti fakkaata laa. Amma wal baruun keenya akkamitti wal baruu kan akkamitti jijjiiree maal wanta xaxamaa wayii tokkodha. Eegsaan immoo hafuun galtee eessaa inni gaafa yaadnu yaadachoodha. Garuu maalli teessee yeroo isheetti baratte hin jiru. Garuu kolleejjii mana leenjii muuziqaa eebbaa ture yeroos sana galmaa'uudhaaf piroosesii irratti deemsa keessa ol baate malee barumsaatti reejistee barumsa kalaatti. Yeroo kan baratte reeshee. Jalqabdee ture. Jalqabdee irratti barattu taate itti fufne. Kallattii mallaa haasa waa'ee kan immoo dhuftee gara abbummaatti dhuftee barii barattu taate teessee baranne. Teessee baranne ati waan dhufteef iyyuu raawwanni waan biraa raawwattee jechuudha. Mee amma haala jireenyaatiin akkam irra jirtu? Isheen asuma ati armanii kolleejjii qabdantu fakkaata waan baay'ee kan itti barsiistu asitti mee jireenyi sanaan akkam irra jiraamu? Jireenyi abbaa durii mata bulantaa jireenya isaa. Inni kaan sibiila qabaa himachuu danda'a. Inni kaan dhagaawwan walitti tuulaman kan akka himachuu danda'a. Carqii mukeetii lakkaachuu mala. Garuu jireenya kan jedhamu caamsaa namni gammadee jiraachuu. Wayyaa bitachuunis, nyaachuunis, dhuguunis, uffachuunis, konkolaataan manis maal guutuyyuu gammadee jiraachuu akka ta'etti jalqabaa mana keenya keessaa gammachuu jira. Baay'ee gammannaa wallolleen turre. Walitti gadduu jira. Baay'ee halluu gaala keessaa namni walitti bu'uuree musawa. Gaarbachuu fi leelloon iddoo gurgurtii namni isaa. Aannan dogoggoraa naa dhiisti. Walii dhiistuu jira jechuudha. Soon baay'ee gammadoodhaa ammatti indaa mirga annisaan mucaan keenya isheen hanga fa'aateetti yoo caasaa sasii kaasee gulantaa ammatti harmanii kolleejjii kutu kun jalqabaa kudha tokkoon beeksisee miti kudha lama hojii jalqabe kudha sadii ishee hojii leelloo hojii kudha tokkoon gaarii beekannee kudha afur annisaa dhufte annisaa Qonna siniif laattee. annisaa eebbaati. Annisaa eebbaa. Ishee qabatee bidduu jira jechuudha.
Deekoraaf shan Harmony Art Institute geessine. Harmony Art Institute Harmony jechuun gumsaa tokkummaa jechuudha walii galuu jechuudha. Zeen dura qofaaraa fi amma inni leelloon walii galuu gaafa Ifa magduutti Harmony kana gaafa hundeessitan nuti bultiin ijaarratanidha moo? Eega bultii ijaarratan? Bultii ijaarratan. Dura leenjii muuziqaa eebbaa ture. Zeen qofaa gaafa garee dhufnu mariin hin jiraata. Gaafa waliin mari'attu maqaan kanaa maalitti qofatee yaadata. Harmony jechuun walii galuu jechuudha. Tokkummaa jechuudha. Ani bishee walii galleedha. Bara 2013 bara miiree baraatti weellistoonnis kitaabota barreessanis faarfattoonnis akteeroonnis hangi hundumaa hoggantoonni illee tokkummaa faarfatan ture. Tokkummaa weellisan ture. Tokkummaa barreessan ture. So tokkummaan sun saba keenyaaf ni yaadannoo ture. Tokkummaa kana Harmony jennee maqaasne. Ammatti 2017 immoo kolleejjii godhu. Harmony kolleejjiin baay'ee keessatti argama. Koorsii siinaatoogiraafii, joornaalizimii, ICT, lookaalii baay'ee dabalatee shaarii muuziqaa website developmentii kan kennaa jechuudha. Leelloon asii waan hojjetu qabdaa. Asii gaheen hojii kee maalidhaati? Harmony keessatti gaheen hojii koo faayinaansii irra hojjedha. Akkasumas immoo ogummaa ofii banaan qaba. Akka habaabaa kana hojjechuu, geedhii manaa kana hojjechuu, diikoorii hojjedha jechuudha. Diikoorii manaa hojjedha. Kana irratti hojjechaa jira. Atumtuu ogummaa hedduu qabda jechuudha. Hayi gaariidha gaafa akka kanatti lama taatanii baatanii lama taatanii galtu. Namatti tola akkas taana. Dhumarratti egaa dhaamsa sinnamaa dhaamuu barbaadanii sirraan hin galaati. Warroota fuudhaaf hirma kana sodaatii mana jiruuni uumee maal dhaamtaati? Dhaamsa nani dhaamu namaa nafu. Wanta namni fi yeroodhaani yeroo fi gubanii ittiin galiini yeroo dhumaa yoo ta'e baay'ee namatti tola. Yeroo darbee makiina raayidii qabanneetu deemaa yeroo abbaan raayidii sun waan gorsaa ture anaaf eebboo. Maal jedhee ni gorsaa? Inni maanguddoodha nama guddaadha. Dudduuba isaatiin ture. Sini ijoollee akka haadha manaa abbaa manaa ta'anii bareeda taasisaa ture. Ani isin dafaa ijoollee goggoradhaa jedhe. Sababiin isaas ani umriin koo erga deemeenii mucaa boradhe. Mucaan kun nangafa reefu waggaa 9 dha. Inni immoo maanguddoodha nama guddaadha. Kanaafiyyuu yeroo umurii isaatti yoo ta'e baay'ee namatti tola. Hiriyyaa taatas gaafa achi deemtu umuriin kee wal fakkaataa gaafa ta'u hiriyyaa taata. Kanaafiyyuu gaa'ela yoo dafanii hundeeffatanii eebbachi keessa jira. Wajjiniinis guddatu, wajjiniinis daa'ima horatu. Yeroo umuriin isaanii deemu immoo ijoollee isaanii wajjiniinis hiriyyaa to'amma ta'ee fi gaa'ela sodaachuu hin qabanii. Garuu nama isaaniif ta'u murteeffachuu jechuun kutatanii itti galu. Simaan si gaabbisiisee jiru. Anaa wanti na gaabbisiise tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf itti seenan garuu akkam dhaseeti ariifatanii itti seenuunis hin ta'u. Dafanii murtoodhaan keessa galuun hin ta'u. Sababiin isaas gaa'ela erga hundeeffataniiti walii kun baay'ee hin ta'u. Jechuun akka kootti gaa'ela walii kun ani filadhu. Kanaafiyyuu wal erga murteessaniiti erga akka amantaa kootti walii kunis cubbuu amma ta'ee fi walii hiikuu akka hin dandeenyetti jalqaba wal ijaaruu qabu. Jaalalli jiraachuu qaba gidduu isaanii. Yeroo sana gaa'ela naga buleessa qabaachuu danda'u. Kanaafiyyuu murtoodhaanis galuun qabanii turuus hin qabanii ariifatanis murteeffachuu hin qaban. Ati hibboo maal dhaabdame? Waltajjii kan keessa lamaan godhattee gara caalu shamarratti sodaata kanaaf jedhee maaf dhiirri biraan ta'ee garaan seetan yaadaan lamaan keessa namatti baadhina. Nankoosi garuu ati maaliif yeroo deddeebitee maafi si gaddisiiseeraa si yaadda maaf bartamuu caalaa lafa keessatti bartamuu. Gaafachi barbaade seenumaan garuu waan barbaade. Yeemtu laaftuu deema. Ejjennoo jijjiirsuun kaasaa. Yeroo baay'ee nagarta yoo ta'e akka bakkeedhaa babbareedanii wanti wal fakkaatanii deeman miti manni isaanii nagaan qabu. Namni immoo isa bakkee ilaalamne isa mana keessaa hin beeku. Kanaaf jedhee deebisa gaasa. Gaa'illi baay'ee wanta ulfaataa baay'ee wanta salphaadha. Ulfaataadha jedhanii lafaa kaasuu sodaatanii bara ofii
qofa dabarsuun ana kabooti akka umaattis akka sabboon Oromootis hin gorfamu. Sababni isaa abbaan yookiin haati ilma ishee yookiin intala ishee irratti dhala isaanii eegdi. Akkaataa yookiin akkoo ta'uu barbaadu. Fuulli baatee mugachuu barbaadu. Jalqabaa. Kaayyoo waaqayyoon jalqabaas immoo akkasuma naannoo jalqabaa jechuudha. Kanaaf inni ulfaatanii fagootti sodaasa hafuuraa ilaaluun gaariidha. Salphaan immoo fiiganii keessa badurraa ilaaluun gaariidha. Lamaan isaatiif ogummaa guddaas ilaaluun murteessuudhaa fi sanaaf gaa'illi baay'ee simpiliidha dhugaa dubbachuuf. Wanta akkamii yoo jaalala jechuun garuu hundumaa gammachuu qabaa, boqonnaa qabaa, kolfa qaba. Dipireeshinii qabu, cinqatiin qabu, dhiphina qabu, karoora hojii maaliin nyaatamaa dhugaa of keessaa qabu. Jaalala jechuun jaalala uummata isaatti gammaduu qabachuu gammachuu keessaa qaba waan ta'eef amma danda'ametti dargaggoonni dargaggummaadhaan yoo gaarii hundeeffatan gaarii. Angaruu ergaan isinii fi dabarsuu barbaadu ija akkasiin hin nyaanne of eeggadha. Wajjinarii filadhaa isin jedhee isin eebbisaa gadi boona gaarii. Akkasumallee keessummaa kudhaama jaalalaa taatanii waan irraa ergaa jaalalaa daawwattoota keenyaa qooddaniif guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Baay'ee galatoomii sagantaa keenya ni madaaluu na saafichiisaniitti yeroo keessan laattanii ogeessota qaban keessa tokko gara waajjira keenyaa dhuftanii waan dubbistaniif waan itti mamantaniif kabaja guddaa isin qabna. Ayyaan ulfaadha. Guddaa galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa kudhaama jaalalaa irraa qophii keenya irraatiin egaa hedduu akka irraa barattanii fi itti bohaartan abdii guutuun qabaanii torbee keessummaa biraan akka walitti deebinutti torbee gaarii isiniif haa ta'u.